Jirraa jirtu hordoftoota viidiyoo kanaa kan isiniif dhiyaatu yeroo hundayyuu viidiyoowwan barsiisoo ta'an afaan Oromootiin. Ashama akkam jirtu hordoftoota viidiyoo waliin kan safaana turan yoom. Viidiyoo kanaan immoo guyyaa har'aa gaaffiiwwan tokko barattoota yuunivarsiitii Haramayaa keessatti argaman gaafachuudhaan isiniif kan dhiyeessinu ta'a jechaadha. Hibbo. Hibbe. Shaayetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaan nan gaggabaa jetti. Shaayetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaan gaggabaa. Adurree. Adurree. Tole. Hibbo. Shambaa jetti harkaan nan tuqinaan nan gaggabaa jetti. Doobbii. Hibboodha. Bakka bakkisee dallaatti si rakkisee deebisaati. Bakka bakkisee dallaatti si rakkisee harree nama dhiitte. Hibbo. Shaayetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaan nan gaggabaa jetti maal? Raadeebi. Shaayetti shambaa jetti harkaan nan tuqinaan nan gaggabaa jetti. Bishaan. Bishaan jedhee. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. Kiiloon tokko kiloogiraama meeqa? Gaaffii kutaa afuriiti. Kiiloon tokko kiloogiraama meeqa? Kiiloon tokko kiloogiraamaan kiiloon tokko kiloogiraamatti yeroo deebi'u 10 kiloogiraama ta'a. Kiiloon tokko 10 kiloogiraama ta'a. Kiiloon tokko kiloogiraamatti akkasuma 0.2 ta'a. 0.2. Doktorri tokko kiniinii sadii siif kennee garaagarummaa daqiiqaa walakkaa keessatti liqimsisu siin jedhe kiniinii sadan daqiiqaa isaa meeqa keessatti fixxa? Kiniinii sadii. Garaagarummaa walakkaa isaatii. Kiniinii sadii garaagarummaa isaatii walakkaa keessatti fixuu fi isaa meeqa sitti fudhata? Kiniinii sada fixuudhaaf walumaa galatti suuta dhikaatti yaada. Saatii tokkoo fi walakkaa. Saatii tokkoof daqiiqaa walakkaa nutti fudhachuu. Kiniinii sadan xumuruuf. Kiniiniin sadii akkamitti dhukkubsataa tokkoof kennuu danda'a? Aloo tokkichatti fudhatu malee sa'aatiin ittiin fudhatu yeroo ittiin fudhatu. Kiniinii sadii. Kiniinii sadii siif kennee osoo daqiiqaa 30 keessatti meetirri tokko kiiloomeetira meeqa ta'a? Gaaffii kutaa afuriiti. Sirriidha. Nallee gaaffii kutaa afuriiti. Meetirri tokko kiiloomeetira kiloogiraamatti. Meetirri tokko kiiloomeetira meeqa ta'a? Duwwaa tokko. Baay'ee tole gaariidha. Meetirri tokko seentimeetira meeqa? Kiiloomeetirri tokko seentimeetira meeqa? 100,000. Yeroo ammaa keessatti si'a lama kan argitu yookiin immoo amma keessatti si'a lama, kuma keessatti si'a takka, waggaa guutuu keessatti yeroo takka illee kan hin arginu maalidha? Amma keessatti yeroo lama, kuma keessatti yeroo takka, waggaa keessatti yeroo takkaayyuu kan hin agarre maalidha? Guyyaarra. Amma keessatti yeroo hin beekan. Daftee jechuudha. Huk buk ruk luk tuk jedhame. Dafi ta'u yeroo sadii. Huk buk ruk luk tuk. Irrana deemee. Huk buk ruk luk tuk. Huk tuk purus tuk. Huk buk ruk luk tuk. Huk buk ruk luk tuk. Buk kruk tuk luk. Huk buk ruk luk tuk. Buk kruluk buk tuk. Huk buk ruk tuk. Huk luk buk ruk tuk. Aye tole guddaa For the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see. Subscribe gochuun, like, share gochuudhaan nu akka nu hordoftan. Maal ilaaltaa subscribe godhaa.